Ashtabaar ka fuudhee hordoftoota jeestuu bakka bunaa jirtu inni gogotii rabbii fagarattuu isin akkam jirra kana hin banneemi namoonni tokko tokkummaaf baddeedhaan jechaa turtanii jiraan bakni kun deebiira isin badhaasanii jira namoonni tura YouTube chaanalii kanaatiif haaraa taatan koota maatii ta'a isin jedha kamaatii taatan immoo viidiyoo keenya daawwadhaa waan maatii taataniif immoo galatamaa isin har'a wanti tokko hojii ilaala innis copyright wanti jedhamu jira YouTube kana hojjeta jechuun video nama kan biraa fuudhanii YouTube channel irratti maxxansan seera copyright nama gaafata jechuudha waan badaadha beektanii kanaafiyyuu copyright yoo dhufe akkamitti video keenya soo online irratiin akkasumas liking video kecha keenya sun jiraatin akkamitti akka sirreeffan wajjin ilaalaa jechuudha. Keessumattuu warra muuziqaa namaa fayyadamtaniiti copyright isin dhufe kan gootanii akka muuziqicha tan jijjiirtan wajjin ilaalaa jechuudha maarree hordofaa isin jedha. Amma koompitara isin mul'isaaraan moobaayilii yeroo biraa isin waraabuu danda'a ooluu akkaataa rakkoo qabu waan nama takka tuquudha. Kuma argaartan amma kallattii maagara sideemnaa jiru fakkeenyaaf Google Chrome ibannaa jira browser tokko kompiitara keenyarraa ibannaa fakkeenyaaf Google Chrome koopinooti install teeraa jiru kana bana isa argabanii booda YouTube jedhaa jiru YouTube is for YouTube jedhee nama barbaadiidhaan jechuudha yookaan search jedhaan jechuudha. Search taara eegna sambuda YouTube keenya seenna jechuudha gara toora channel keenya seenna jechuudha sign in goone jechuudha namoonni sign in waan godheeru na dhufeera jechuudha kallattiimaan garam deemna iddoo kana bira deemna jechuudha iddoo profile keenya jiru profile photo keenya jiru deemneet ishii tuqnaa jechuudha ishee gatuun neemooti your studio kan jedhu kana bira deemna jechuudha yookaan your studio YouTube studio kana bira deemna jechuudha sana booda dhufaa jechuudha hin eegdanii warri moobaayilii fayyadamtan immoo gara gubbaarraan gara kameraatiin sarara tuqaa sadii tuqanii san booda desktop isaatiin roobatan akkuma kompiitara kan fakkaata kanuma dhufaa jechuudha YouTube studio kana banaara hin eegaa jechuudha koora gaabtanii hin eegaa namni tokko Amaariffaan nuti waan kana turtanii Amaariffaan hin beekneef rakkoo qabu erga akkas goonee booda mootiyyuu amma YouTube studio kun dhufeera jechuudha argaartanii kun argaartan dhufeera dashboard isaa dhufeera asirra content jira playlist jira amma mootiyyuu video copyright nu fidatan laalla jechuudha video copyright kamii akka ta'e copyright sport of nature copyright kan jedhamu hundumaa jechuudha viidiyochis adda baasuuf viidiyoo edit godhuuf deeman san adda baasu jechuudha san booda eessa deemna viidiyoo list kan irra deemna jechuudha viidiyoo list copyright kan ta'e as list godhaa jechuudha erga viidiyocha kana asitti copyright kan dhufu beekne anuma fakkeenyaaf hin qabu jechuudha copyright claim kan ta'e hin qabu jechuudha kanaaf osoo qabaattanii namni qabdan jechuudha Still list godhaa jechuudha viidiyoo chatanii viidiyoo baay'ina isaa wajjin jechuudha fakkeenyaaf ani hin qabu amma isa kana amma mootii warra qabdan immoo akkuma tokko nu gootan garas deemnee wajjin ilaallaa jechuudha amma mootii kun contentii jechuudha gara contentii ol deebi'ee contentii baneera san booda fakkeenyaaf viidiyoo tokko anamma hin qabu akkuma nama qabu ta'ee editaa godhu kan tokko nu gootan fakkeenyaaf tokko isaa godhu fakkeenyaaf isa kana godhu koottaa subscribe godhaa kan jedhu kana godhaa asmaan koottaa isa kana sagalee isaa jijjiiree isinitti agarsiisa jechuudha yookaan mootiin viidiyoo biraatu ilaallu isa kana ilaallu fakkeenyaaf isa kana as tuqaa kazaan booda amma immoo editor rukutaa deemnee deemnaa baay'ee editor kan bira deemnee editor goonaa jechuudha booda Korgarta asii edit godhuu dandeettanii jechuudha fakkeenyaaf viidiyoo kan booda
Fakkeenya afaan amma viidiyoo kan taphachiisee ilaala jechuudha. Sagalee isaa kana fakkaata. Sagaleen kun yookaan biraateeraati kanaan koopiraayit na dhufa jechuudha. San booda sagalee kana jijjiiruu danda'a jechuudha. Yookaan immoo viidiyoo nama bira jidduu galchitanii argattan viidiyoo kana kuttanii keessaa baasuu dandeessu. Tiriin bakka kuttanii tiriin gootanii keessaa baasuu dandeessu jechuudha. Kan akka harkistanii lafti gurraacha kun seef jettanii gara gubbaa siittanii citee keessaa ba'aa jechuudha. Qoor gartaan qaama fakkeenyaaf kutuun barbaadu. Isaa ishee jechuudha. Fakkeenyaaf sagalee kana agarsiisa agarsiisa. Sagalee isaa jijjiiruu as bira iddoo pilaasii kan addiraa kan jedhamu tokkummaa jechuudha. Booda free music kan jedhamu jira ka copyrightii irraa bilisa jechuudha. Asin nu rafaa jechuudha kunniin ka copyrightii irraa bilisa ta'e asumarratti ta'an jijjiiruu ni ta'u fakkeenyaaf ad jechuudha fakkeenyaaf kana ta'e ad asin dhufeera jechuudha yoo kan ta'e URL meet kan ta'e san booda taphachiisee ilaala jechuudha viidiyoo yookaan mootiyyuu akka lafa barbaadu qofa kan qabee akkana siisuu danda'a jechuudha. Kun argitan. Sagalee qabee akkana siisuu danda'a jechuudha. Sagalee qabee agarsiisuu ta'e fakkeenyaaf muuziqaa nama galchisa jalqaba yookaan intro kan galchisu agarsiisuu ta'e agarsiisa kana harkisa. San booda taphachiisee ilaala jechuudha. Kaaf kan harkisee taphachiisee ilaala. Kalau video berani kan jujur aja. Kan marah lagi orang biasanya aja. Korban keessa inni keessa kafeetti galchanii waan nama dandeettu jechuudha. Kasih barbaadan kan biraa kafeetti ilaaltanii itti gaafachuu dandeettu kunniin koopiraayitii irraa bilisa jechuudha. Aadaa wattanii taphachiistanii ilaaltanii jijjiirama sagalee isaa. Kasih video tadi baru mau save jettanii jechuudha. Save. Android qaba. Beekattanii Android wata. Kana sammuu save jettanii keessaa baatanii hojjechiisanii jechuudha. Save. Booda isinirraa haqamaa jechuudha. Waan hordoftaniif galatooma. Namni toora YouTube haaraa taanaan kottaa wanti ta'a. Warri maachatan immoo tiyyuu daawwadhaa isin jedha. Galatooma kan fakkaata. Piroosesta haaraa dhiqqoo eegdanii cheekkoodhaan fi deebi'atanii viidiyootaan jijjiiramu qabuusaa. Karuma rabbi isin haa eeguu fi dhaartanii bitaa kan ta'e muuziqaa namaa fayyadamtanii copyrightiin gubbaa isin buusa. Kanuma har'aaf nama qabu akkuma agartan kun YouTube chaaneelii kiyyaa kana isa kana dhuftaniiti maatii ta'aa fi isin jira. Galatamaa waan hordoftaniif kan hoogana xiqqoo irraa kana video wantoota isin barbaachisan akkaataa kanaaf linkirratti buutan akkaataa video baay'ee biraa argattu jechuudha. Video isin bashannansiisan gabaa isin barsiisan si argattu bakka boodamee akkana jira jechuudha. Inni keessa barbaadan laalaa waan daawwadhaa isin jira. Waan daawwattaniif kan ta'u baay'ee.